oduu gaddisiisaa Paaster Kaffaaloo Tufaa irratti haasa'amaa jiru. Akkam jirtu hordoftotaaf jaallatamtoota maatii HD bakka jirtanitti nagaan koo isin qaqqabu jecha egaa oduu haaraa irratti Kaffaaloo Tufaa qabsaa'aa Oromoo biraa oduun gaddaa nu qaqqabee jira. Hamma dhumaatti turtii keessan nu faana taasisuun laayikii, sabskiraayib, sheerii gochuun hamma dhumaatti nu faana ta'an jedha. Galatooma. Paaster Kaffaaloo Tufaa qabsaa fi abbaa amantiiti. Egaa Kaffaaloo yeroo garaagaraa diinota Oromoo irratti sodaa malee icciitiiwwan hedduu kan dubbatee turedha. Egaa viidiyoo garaagaraa irratti waan afaan nama qabsiisu dubbatee ture jira. ሲነገር እንሰማለን እና በተጨባጭ ምኒልክ ገዳይ እንደሆነ የምታየው በልጆቹ ነው ማለት ነው። ይሄው ልጆቹ እምዬ ነው የሚሉት የተደበቁት ኢትዮጵያ ባንዲራ ስር ነው የሚዘፍኑት የሚያሸረግዱት ለምኒልክ መንፈስ ነው የሚዘምሩት ለምኒልክ መንፈስ ነው። ሰንበት አባይና ዘመርኩን ነው ሚዲያ ላይ ሲያወራ አረፋ ይደፍቃል። ለምንድን ነው ጋኔል አለበት ምልክት ነው። እና የሆነ ጊዜ ነው ደህና ሲሆን በስማም ነው ቢለው ሲነሳበት አገቱን ቁረጠው ነው ቢለው አረፋ እየደፈቀ ስለዚህ ዘመርኩን መከተል ጋኔል መከተል ነው። Egaa akkuma dhageessan waan baay'ee nama ajaa'ibu afaan isaa irraa ni dhageenya. Innis yeroo garaagaraatti irra deddeebiin haasaa akkasii taasisa. Egaa Paaster Kaffaaloo Tufaan yeroo garaagaraatti doorsii hamaan isa irratti akka taasifamaa ture. Engadda kanas mana isaa deemuun yaalii ajjechaa garaagaraa taasisanii jiru. Egaa innis kana sooshaal miidiyaa isaa irratti maxxansee jira. Egaa ammas mana jireenyaa kee beenna si ajjeesna jechuunis doorsisaa jiru. Egaa innis ammayyuu sodaa tokko malee wantoota garaagaraa dubbachaa jira. Egaa uummanni Oromoo qabsaa'aa isaa eeggachuu qaba. Egaa lubbuu isaa Waaqni haa eegu jecha viidiyoo kana sheerii, laayikii gochuun uummata kana biraan ga'aa isiniin jecha akka viidiyoo kana sheerii gochuun uummata bal'aa kana biraan ga'aa isiniin jecha akkasumas laayikii gochuun akka nama bira qaqqabu gochuu dandeessu. Hamma dhumaatti waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha hamma viidiyoo biraa wal agarrutti nagaan nuuf tura. Galatooma.